Cunha. And again, Matthias Cunha! Isaaf waan gochuu qabnu hunda gochuu qabna. Isaaf du'uun ni barbaachisa taanaan dirree kubbaa miilaa keessatti duune argamnaafi har'as kanuma mul'ifne. Taphataa sarara gidduu Manchester United Kobe Mayano waa'ee Michael Carrick akkas jedhee ibse. Darbii Lancashire marsaan 217ffaan kilaboota seenaa Premier League Englandin waancaan faayaman lama Manchester Unitediif Liverpool Old Trafforditti walitti fide. Injifannoo Manchester United goolii 3-2 goolabame. Darbii dirree kubbaa miilarra darbee siyaasaaf diinagdee natu si caalaa fi anatu kilaba guddaa Ingilandi deeggartoota Ingilandi bira darbuun addunyaa irratti deeggartoota baay'ee kan horatan kunneen lamaan kaleessa Old Trafforditti waliif ba'an. Kilaboonni lamaan kun waancaa Premier League England walitti si'a 40 Champions League Awurooppaa si'a 9 fudhachuun kilaboota Ingilandi kamuu caalu. Kaleessa garuu morkiin Old Trafford kun kan waancaa osoo hin taane kan abbaa mirgummaa kilaba guddaa ta'uu itti mirkaneessanii fi hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuu ture. Red Devils Manchester United dirree isaatti garee Arne Slootiin durfamu ajajaa goolii baay'ee adamsu Muhammad Salah malee dirree lolaa seenee harka kennatee galee. Ergaa amajjii darbee bakka Ruben Amorim bu'uun Manchester United leenjisuu eegalee kilaboota jajjaboo liigichaa dhukaasa salphaan harka kennachiisuu kan adeeffatan loltoonni Michael Carrick kaleessas ganamumaan Liverpool harka kennachiisan. Daqiiqaa 6 irratti Matthias Cunha goolii galcheen dursuu kan eegale Manchester United Benjamin Sesko daqiiqaa 17ffaa irratti goolii lammaffaa dabalee 2-0 dursaa boqonnaa ba'an. Ta'us Liverpool boqonnaa booda dogongoroota taphattoonni Manchester United uuman fayyadame ittiin qixxaatee ture. Kubbaa Ahmad Dialloon dogongoree gidduutti argate Dominic Szoboszlai daqiiqaa 47ffaa irratti yoo galchuu daqiiqaa 56ffaa irrattis Aiden Heaven kubbaa Seeni Leemansiif duubatti deebise Leemans dogongoree Alexis McAllister argate Szoboszlai ammoo Cody Gakpof kennee 2-2 qixa ta'an. Ta'us erga Michael Carrick leenjisaa Manchester United ta'ee filannoo jalqabaan sarara gidduu utubaa kan jiru taphataan akkaadaamii kilabichaa Kobe Mayano goolii sarara peenaaliitiitiin alaa dhiitee galcheen Manchester United 3-2 mo'ate. McAllister. Kanaanis waggoota lamaan booda hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa yoo mirkaneeffatan bara 2015-16 as ammoo taphaa dhaqaa galaatiin Liverpool injifachuu isaaniitiin. Michael Carrick kilaboota jajjaboo liigichaa Arsenal, Manchester City, Chelsea, Aston Villa, Liverpool fi Tottenham hunda isaanii injifachuun olaantummaa Manchester United akka mul'atu godheera. Taphicha booda taphattoonni duraaniif xiinxaltoonni kubbaa miilaa Michael Carrick leenjistoota kana duraa irraa adda ta'uu akkaataa Kobe Mayano itti fayyadame qofti gaadha jedhan. Mika Richard anaaf Mayanon qofti hojii Michael Carrick kan mirkaneesse jedhem. Dion Dublin ammoo Fergusoniin booda Manchester United dargaggeessa kana nama sirrii argate akkaataan tapha itti dubbisu haalli jijjiirraa taphattoota itti raawwatu nama hubannaan kubbaa miilaa galeef jechuun Michael Carrick ibse. Taphicha booda leenjisaan Manchester United Michael Carrick ammoo injifannoon kun kan gareeti taphattoota miseensota leenjistoota fi hundi keenya waliin taane hojii hojjennee galmeessine waa'ee hojii koo caalaa injifannoo kanatti baay'ee gammadee jedheen. Kaleessa kan mo'ame Liverpool ammoo taphoota 3 hafan irraa qabxii 4 argannaan hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa ni mirkaneeffata. Tapha biraa liigichaan Tottenham dirreedhaan alaa gara Villa Park imaluun Aston Villa goolii 2-1 mo'ate sadarkaa gadii keessaa ba'e. Taphoota lamaan darban walitti aansee kan mo'ate Tottenham qabxii 37 sadarkaa 17ffaatti ol siqeera. Conor Gallagher fi Richarlison goolii Tottenham galchan. Emi Buendiyaan goolii takkitti mo'amuurraa Aston Villa hin baraarre galcheera. Roberto De Zerbiin xiinsammuu garichaa irratti hojjetan qabxiin kun akka argamuuf gargaare jedhu xiinxaltoonni kubbaa miilaa. Taphichaan Unai Emery taphattoota murteessoo kilabichaa 7 sababa liigii Awurooppaatiif boqonnaa kenneefiira. Bournemouth 3-0 Crystal Palace mo'ateera. Premier League England kanaan sanbata Arsenal goolii 3-0dhaan Fulham injifatee garaagarummaa Manchester City waliin qabu qabxii 6tti bal'ise. Gunners tapha ga'umsa olaanaa bara dorgommii kana itti mul'ise jedhamee jajameera. Victor Gyökeres goolii 2 galchee kubbaa tokko minjeessuun ifee goobane. Bukaayoo Saakanis goolii 1 galchuun tokko minjeesse. Taphattoonni lamaan kun yeroo jalqabaaf kubbaa goolii taate waliif minjeessan. Arsenal taphoota 2 Manchester City caalee taphate qabxii qofa osoo hin taane garaagarummaa gooliis kan itti bal'ifate ta'eera. Goolii qulqulluu 41 qaba. Taphoota hafan 3 injifate. Waggoota 22 booda shaampiyoonii Ingilaandi ta'uu carraa
kanaan harkuma Arsenal jira jedhu xiinxaltoonni fi taphattoonni duraanii Arsenal ooftan ammoo Arsenal harka 79.8 waancaa ni fudhata jedheera. Keessumaa qindoominni Bukaayoo Saakaa fi Victor Yokeresh haala kanaan cimnaan kilabichi waancaa fudhachuuf qabxii Manchester City eeguun hin barbaachisus jedhu Yokeresh bara kana Arsenaliif mallatteesse qeeqamaa tureera. Amma deebii kenneen dorgommii hundumaa goolii 21 yoo galchuu Premier League England ammoo goolii 14 galcheera. Kanaanis erga bara 2016 Alexis Sanchez goolii 25 galchee booda taphataa Arsenal jalqabaa goolii 20 ol bara dorgommii tokkotti galchee ta'eera. Brentford 3-0 West Ham, Newcastle 3-1 Brighton, Wolves fi Sunderland goolii tokko qixa bahan. To close it in. Wonderful wing play by the returning Bukayo Saka. Premier League Englandin Manchester City garaagarummaa Arsenal waliin qabu dhibbisuuf har'a Everton waliin taphata. Premier League England torbee 35ffaadhaan har'a taphoota lama yoo keessummeessu Manchester City gara Merseyside himaluudhaan Hill Dickinsonittiin Everton waliin taphata. Garaagarummaan Arsenal waliin qabu gara qabxii 6tti kan jala bal'ate Manchester City gara qabxii 3tti dhibbisuudhaaf murkata. Manchester City erga Real Madridin Champions League Europaatiin ala ta'ee dorgommii hundaan taphoota 6 walitti aansuudhaan injifachuun morkii waancaa FA fi Premier League England cimsateera. Taphoota Premier League 11 darbaniin osoo mo'amiin imalaa kan jiru Manchester City qabxii 24 walitti qabateera. Liigichaan yeroo itti goolii muraasa 8 qofa keessummeesse ture. Everton taphoota Premier League 5 darban keessaa tokko qofa yoo injifatu taphoota 2 darbanii Liverpool fi West Hamin mo'amuudhaan sadarkaa gadi keessa taa'uudhaan Manchester City simata. Ga'umsa gadaanaa keessa taa'uudhaan Manchester City simata. Kanaan alattiin Everton taphoota 8 darban dirree isaa irratti Manchester City waliin taphate hunda mo'amuudhaan riikardii gadaanaa qaba. Taphni kun halkan sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan taphatama. Dursee har'a waaree booda sa'aatii 11tti Chelsea Nottingham Forest waliin taphata. Chelsea hirmaannaa waltajjii Awurooppaa argachuuf Nottingham Forest immoo sadarkaa gadi irraa fagaachuudhaaf waliin morkatu. Ipswich Town waggaa tokkoon booda gara Premier League Englanditti deebi'e. Taphattoota xumuraa Championship Englandin Coventry taanuudhaan gara Premier Leaguetti guddachuuf Ipswich Town Millwall akkasuma Middlesbrough carraa qabu turani. Ta'us dirreessaa Portman Road deeggartoota 29,000 qabatuttiin Ipswich Town goolii 3-0dhaan Queen's Park Rangers injifachuun turtii waggaa tokkootiin booda gara Premier Leaguetti deebi'e. Bara darbe waggaa 22 booda gara Premier Leaguetti guddatus gareen Kieran Macken leenjii Ipswich tapha 4 qofa injifachuudhaan gara Championship'itti deebi'uun ni yaadatama. Bara dorgommii kana ji'aan kololeessaa keessa sadarkaa 13ffaarra jiraatus taphoota 25 darban keessaa 3 qofa mo'ame. Taphoota 15 darban keessaa immoo 1 qofa mo'amuudhaan ga'umsa gaariidhaan garee Frank Lampard Coventry City taanuudhaan gara liigichaatti deebi'e. Kilaboonni sadarkaa 3ffaadhaan hanga 6ffaatti xumuraan Millwall, Southampton, Middlesbrough fi Hull Cityin marsaa mo'atanii darbuutiin waliin morkachuudhaan kilabii 3ffaan liigichatti makamuu adda baha. Wolves fi Burnley akkasuma bara dorgommii kana liigicha keessaa yoo bu'an West Ham, Tottenham fi Nottingham Forest immoo kilaboota sodaa olaanaa keessa jiranidha. Mira ulfaataa keessa taane shaampiyoonii taane jedhe shaampiyooniin addunyaa Lautaro Martinez. Inter Milan taphoonni Serie A Itaalii 3 osoo hafuu yeroo 21ffaadhaaf shaampiyoonii Scudetto ta'uusaa mirkaneeffate. Abbabaa Alamaayyoo. They can't be caught now, and the Nerazzurri are the Italian champions for the 21st time. Hundi keenya gammanneeraa garuu hojii dagachuu hin dandeenye raawwanneera jedhe Lautaro Martinez erga shaampiyoonii ta'anii booda. Inter Milan yeroo 21ffaaf waancaa Scudetto shaampiyoonii ta'uusaa mirkaneeffate. Kaleessa torbee 35ffaa Serie A Italiin Giuseppe Meazzaatti Parma kan simate Inter Milan goolii 2-0 injifachuun taphoonni liigichaa 3 soo isaafuu shaampiyoonii ta'e. Marcus Thuram fi Henrik Mkhitaryan taphattoota goolii injifannoo Inter Milan galchanii. Inter taphoota liigichaa
liigichaa 35 irraa qabxii 82 walitti qabachuun garaagarummaa qabxii 12 Naapoli irraa fagaachuun waancaa seerii Itilii bara 2026 milkeeffate. Inter Milaan leenjisaa haaraa Christian Keevu jalatti waancaa Scudetto jalqabaa shaampiyoonii ta'e. Keevuun taphataa ta'uun waancaa seerii Itilii 3 Inter Milaan waliin argachuun ni yaadatama. Inter taphoota liigichaa 6 darbeen goolii 19 morkattoota isaarratti galche. Bara dorgommii darbee xumurarratti mo'amnee waancaa malee xumuruun baay'ee ulfaataa ture kan jedhe Lautaro Martinez yeroos waancaa injifachuu dandeenya ture jedhe. Amma erga shaampiyoonii taanee booda waancaa injifachuu itti ufuu qabna kun ammoo waan hunda caala barbaachisaadha jedhe shaampiyooniin addunyaa Martinez. Leenjisaan Inter Milaan Christian Keevuun shaampiyoonii ta'uu keenyatti hedduu gammadeera jedhan. Kaleessuma tapha biraatiin AC Milaan goolii 2-0 Saasuloon mo'ame. Daqiiqaa 24 fi Kaayo Tomori kaardii akeekkachiisaa lamaan gama AC Milaanii dirree bahe. Sanbata taphni Koomoo fi Naapoli Atlaantaa fi Jeenuwaa goolii malee xumurame. Har'a liigichaan taphoonni lama yoo taphataman Cremonesen Lazio Roomaan hirmaannaa Champions League Awurooppaa argachuu Fiorentina waliin taphatu. Inter are the champions of Italy. La Liga Spain Real Madrid Espanyol injifachuudhaan guyyaa shaampiyoonummaa Barcelona tursiiseera. Seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif torbee dhufu El Clasicoodhaan shaampiyoonii liigichaa beekamuu danda'a Abubakar Abdallaa. La Liga Spain torbee 34ffaan Real Madrid fi Barcelonaan morkattoota isaanii injifataniiru. Gara Kaataalaan imaluudhaan Espanyol waliin kan taphate Real Madrid goolii 2-0dhaan injifachuun guyyaa Barcelonaan shaampiyoonii ta'uu isaatti mirkaneeffatu akka bulu taasiseera. Vinicius Junior boqonnaa deebii kubbaa Goncalo Garciaan kenneef sarara peenaaltii keessatti taphattoota Espanyol hedduu miliqsuun goolii haala hawwataan galcheen Real Madrid dursuu eegale. Daqiiqaa 10 booda kubbaa Jude Bellingham koomee isaatiin kenneef Vinicius Junior goolii lammaffaa galcheen Real Madrid 2-0dhaan Espanyol injifate. Leenjisaan Real Madrid Álvaro Albelo'aan taphni cimaan morkataa cimaa keenya waliin torbee dhufu nu eeggata. Haala gaariidhaan qophoofnee fi taphichi nuufis deeggartoota keenyaafis hedduu murteessaadha jechuudhaan taphni El Clasico dilbata dhufu isaan eeggatu morkii cimaa akka ta'e eerani. Taphataa sarara fuulduraa cimaa Kylian Mbappé miidhamaan kan dhabe Real Madrid taphoota liigichaa 9 keessaa 3 qofa mo'achuun yeroo gomsa gad aanaa mul'isaa jirutti torbee dhufu taphni El Clasico isa eeggata. Injifannoon kaleessa gara Kaataalaan imaluudhaan milkeessan guyyaa Barcelonaan shaampiyoonii ta'uu isaa itti mirkaneeffatu gara fuulduraatti akkasiku kan taasisedha. Real Madrid erga 2009 2020 as bara dorgommii waancaa malee xumure ta'uu fi Barcelonaan walitti aansuudhaan waancaa liigichaa fudhachuudhaaf kana booda qabxii tokko qofa barbaada. Kilabichi sanbata gara isteediyeemii El Sadaritti malee Osasuna waliin morkii taasisee 2-1 mo'ate. Yeroo taphoonni liigichaa furafanitti garaagarummaa qabxii 11tiin Real Madrid caaluudhaan liigicha dursaas jira. Lamine Yamal miidhamaan kan dhabe Barcelonaan boqonnaan dura kubbaa to'achuun taphatus goolii galchuudhaaf daqiiqaa 80 itti fudhate. Robert Lewandowskiin goolii kilabichittiin dursu erga galchee booda Ferran Torres goolii lammaffaa dabale. Raul Garciaan Osasunaaf goolii takkitti galchus taphichi injifannoo Barcelonaa 2-1 xumurame. Leenjisaan Barcelonaa Hansi Flick injifannoo guddaa argachuu isaanii ibsani. Asitti injifachuu feena ture. Keessattuu boqonnaan dura tapha cimaa ture. Boqonnaa deebii fooyyofne jedhani. Barcelonaan taphoota 4 isaafan keessaa qabxii tokko qofa argannaan waancaa liigichaa yeroo 29ffaa fudhachuu isaanii mirkaneeffata. Keessattuu dilbata dhufu tapha New Camptti Real Madrid simatuun kana mirkaneeffachuu danda'a. Sanbata dhufu seenaa addaatu galmaa'uu danda'a. Seenaa waggaa 97 keessatti tapha El Clasicotiin shaampiyoonii La Liga adda ba'e ta'uudhaan beekamuu kan danda'udha. Barcelonaan Real Madrid yoo injifate yookaan qixaan bahe seenaa haaraa kan galmeessudha. Barcelonaan taphoota 4 hafan yoo injifate qabxii isaa 100 gaachuudhaan riikardii kanaan dura Real Madrid bara 2012 Barcelonaan 2013 qabataniin ni qixxaata. Tapha biraatiin Manolo Gonzaleziin kan leenjuu Espanyol taphoota liigichaa 17 darbe mo'achuu dadhabuu isaatiin liigicha keessa turuuf morkachaatii jira. Kilabichi qabxii 5 qofa sadarkaa gadirraa fagaatee 13ffaarratti argama. Garuu garaagarummaan kun har'a Sevillaa Real Betis yoo injifate ni dhiphata. Real Sociedad 3-0dhaan Oviedo yoo injifatu Celta Vigoon Elche injifateera. Rayo Vallecanoon 2-0dhaan Getafe mo'ate. Sanbata Villarreal 5-1 Levante mo'achuudhaan sadarkaa sadaffaa cimsatee hirmaannaa Champions League Awurooppaas argachuu mirkaneeffateera. Atletico Madrid 2-0dhaan Valencia injifachuun 4ffaarratti argama. Sevilla fi Levanteen sadarkaa gadi keessa jiru. Oviedoon gadi buusaa mirkaneeffateera.
ቻምፒየንስ ሊግ የአውሮፓ ወለካ ጡምራቲ ወሊን ተበተን ቡንደስሊጋ ጀርመኒን ባየር ሙኒክ ሊግ ፍራንሲን ሞ ፓሪስ ሰን ጀርማን ሞርካቶ ተሳኒ ወሊን ቀጠባን ዱርሴ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ከንታይ ባየር ሙኒክ ኤደኔ ሞሊን ጎሊ ሰዲ ቀጠባይ ቪንሰንት ኮምፓኒን ተበ ቻምፒየንስ ሊግ ዳን ፓሪስ ሰን ጀርማ ወሊን ተበተንራ ተበቶ ተጃጅ ጅሩኔ ገልቺሴ ጎሊ ለማፊ 0 ዳን ዱርፈሙራ ካውኒስ ጎሊ ሰዲ ቀጠባይ ሌዮን ጎሬስካን ጎሊ ለማዮ ገልቹ ማይክል ኦሊሴን ደቂቃ ድበቶ ኮፋረት ጎሊ ቀጠይስቱ ባየር ሙኒክ ይፍገልቺ ሃሪኬን ማይክል ኦሊሴ ሉዊስ ዲያዝ ፊ ዮሹዋ ኪሚክ በቆናራት ጅጅረሙዳን ገረድሬሴና ቻምፒየንስ ሊግ ዳን ቶርቤ ደርቤ ፓሪስ ሰን ጀርማ ዳን ጎሊሻኒ ፊያፉሪን ካሙአሜ ባየር ሙኒክ ተበዴቢቲን ሮቢን ጡሙራፍ ገውዳፍ አሊያንዝ አሬናት ፓሪስ ያወሊን ተበታም ሊግ ፍራንሲን ሞ ፓሪስ ሰን ጀርማን ሎሪዮ ወሊን ጎሊ ለመቀጠበይ ሉዊስ ኤንሪኬን ተባባየር ሙኒክ እንጅፋታንራ ተበቶታ ለማ ዊሊያም ፓቾፊ ዴዘር ዱዌራ ከነፈ ሁንደ ጅጅሩዳን ገረድሬሴኒ ኢብራሂማ ኤምባይፊ ዋሬን ዛይር ኤምሬን ጎሊ ለማ ፓሪስ ሰን ጀርማ ገልቸኒስ ቶሲን አየጉኒ ፊ ፓብሎ ፓጊስ ጎሊ ቅጤስቱ ሎሪዮ ገልቸኒሩ ሞርካታኒሳ ሎንሰኒስ ወሊን ቀጠበው ሳቲን ገራገርማን ፓሪስ ሰን ጀርማ ወሊን ቀቡጃ ተውዳን ተፉፌራ ሊግች ጥሙራ ሙዳፍ ተበሰዲ ቆፈቱናፋ